ni surprise na duba sila gootani amma surprise maaltu jira ummanni surprise jettan surprise makeessa nuun argine uma bunaayyuu dhabee baran iyyine uma bunaatu dhabne Sheekh Kamaloo lakka namni kun isin fayyada sheeyni roobe isin fayyada lakka eegumsillee godhamuu ka qabu isinuf wallaalta wallahi roobe kana keessatti hattan minisha lama of biraa dhabe minisha malama minisha maona gootano eegumsa minisha malama oo gootan maal ta'e Sheekh Kamaloo Jarti argata sini tidak kau kena malam tadi. Jarti argata la boleh sofiat dewa nu fi ti follow and debisa. Ani rabbi jere sini ti erma follow na debisa. Dimbar badan ani tarabbiif jedhanii naa kennanillee barbaadu ani ofii kiyyaa filannoo kiyyaan fuudha namni rabbiif jedhee waa namaa kennu waan bareeda meeshaa bareeda namaa kenna ani ammoo akka sheeka duraan kushiinaa keessatti qaraasisu tashaarbii irra uffisanii itti kennan san hin barbaadu an tashaarbii irra uffisanii itti kennan san rabbiif jedhanii ani laalladhee filadhee bareeda filadhan ta'u Minta wanna kasin jiru Sheekh Roobe qalbiin beeku wallahi qalbiin beeku filannoo kiyyaan ilaalladhee najabdu burtukaanni tun isin najabdu mucattiin bareeduun burtukaanni an burtukaana waan nyaatan bichaan beekan Oromoo eenyu rabas sagaleen kennu beekamu tu godem Nuti rabas Inshallah miyuutirra jirta baatiin beekamu tu godhe dhiisa isin dhiifa manaa godha Sheekh Kamaloo kiyya ani arsiin soddoomuu barbaada dhugaa dubbachuudhaaf arsiidha namni naa ta'u bakka waan biidii Sheekh Roobe asitti heerumaanii ani sitteeru manjirinani ulaagaa isaan jedhan guuta ilala ulaagaa hin guuta yoo ulaagaa isaan barbaadanii maal cabsite hin guutti deemi viidiyoo isaanii caqasi yoo ulaagaa guutan giddiin hin guutaa hin guutti haadha jaala ubbeeytaati isin akkamiin beeytan Sheekh Kamal isin akkamiin beekaa jettan hin beekan Yo dimin naftaate mabraatiin barbaachisu. Sheekh Kamal. Diimtuudha. Takka. Sheekh Kamal. Sheekh Kamal. Ani waaqeffata. Namni hedduun afaanii isin jaalladha jedha. Sheeka isin jaalladha nuun jedha. Jaalala namaa beekuu hin dandeenye. Ani jaalala namaa beekuu hin dandeenye Sheekh Kamal namni afaaniin isin jaalladha jedha. Yoo takbaariin dhugamaan kana jaalatan ta'e. Natti erga yoo takbaariin waan shaayii isin erga qofa isin jaalladha akka kiyya kana birrii dhibba nama isin riyaala dhibba sii kenne jedhe kan. Jaalala kanaanaa ibsa yookaan leenca olaa darbani. Sheekh Kamal. Isirraallee naa fuudhi ammuma isirraa naa fuudhi. Bakka jaalala afaaniin barbaadu ammuma isirraa naa fuudhi. Sheekh Kamal. Isin lubbuu fiitu isinii kennite maal gootan? Ani dhaggeeffadha Sheekh Kamal nama dhaggeeffattanii isin. Baatiin dubbachuu fedha. Ayyee Sheekh Kamal. Daamattiin tuni lubbuu kiyya kenneefi jette Sheekh kana. Digalee. Isinillee gargaaraa turtanii anillee isaan beekuu adda argeera bakka rabbii wal barsiise garuu jechuudha. Daa'imattiin tuni lubbuu kiyya kenneefi jira Sheekh kana jedhe. Waan isa akkamiin laaltan? Akka tallaalu caqasa. Lubbuu jechaan zamana kanatti namni lubbuu namaa kennu jechaan kijibaa hin jiru waan akka kiyyatti Sheekh Roobe akka kiyyatti ani obboleessa waliin dhaladhee kaakkaan jaaladhu obboleettii waliin dhaladhee ruuhii kennu jechuun ulfaataa namni ruuhii kennu jechaaf jedha haa taatu ammoo namni dhugaan nama jaalatu tokko isa beekuudhaaf nama san beekuudhaaf karaa tokkotu jira nama jaalatu beekuuf karaa tokko jira yookaan karaa lamallee yookaan karaa tokkollee akka kiyyatti suni maali namni dhugaan nama jaalatee dhugamaan mabraatii qabata namni sun yoo na jaalate mabraatii qabata bishaan bu'aa
Hin gaafanna. Mabraatii qabata.